kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaabaa qophii keenya har'aatiin seenaa goota Huseen Bunee isiniif dhiyeessina. Amma xumura qophii keenyaatti nu faana turaanii affeerraa keenya. Huseen Bunee manni fuullee cuqursi dalloo margeera. Huseen Bunee qabsaawaa fincila Baalee keessatti jeneraal Waaqoo Guutuu wajjin ta'uun lolaa turanidha. Huseen jecha nafxanyaanii qawween hin ajjeeftu jedhu kan yeroo sana diinni ittiin ummata Oromoo sodaachisuu fi fayyadamu nafxanyoota hedduu ajjeesuun soba ta'uun ummatatti agarsiise. Maarree